نانسر نانسر وانت كفاغو دمالي wanni godhu si edda فافاغو دمالي نانسر إيه لما كانت هتوزيزي eelalonni taateechi deeme mooftee akkana لا بقى أدسي بالنا shoroo qoftee laalisi waggaa baay'ee turte وقامي قاقلا قلت ميرا نبائن إيه تنانو بيت إيه تنانو بيت أني جران جد إيه تنا فايدة أسي تيفي ميد أسي جيرا مسي ها قمتك كتورتو إفانو قول مي isin garuu isin bareeduma taatee waan hundaafuu bareeduma qoraan illee moqoxxoofi jedhe ginoon isin badde gixxoo turtee yoo jette waggaa lamaa sadii yoo turte akkuma abbaan qabetti garuu achii ol illee turuu dandeessi gin yoo akka abbaan qabetti sanii ol illee turuu baatte haga waggaa sadii garuu maa rakkina malee itti tolfatta sadii oloo dabarteetiin jette gara tokkoon oduma nagaan baaftu odoon cabne garuun cabdu gara tokkoon qorriti didde haga feete bidda jala turtu inni onni jette tunuu kun cabde waggaa meeqatti tajaajila turan waggaa afur keessatti shaalla turte baay'ee turte haa taatu waa hundaafuu garuu bareeda ka ifaa sanirra kana hoyyaa qoraanoo qabaatte ifaan ammoo bade fakkeenya ifaa oduu ta'e ifaan immoo dalaguu bade takka akka takka rakkatta lamaan wal bira qabaatu qabde garuu amma sun irraa hoo jijjiiran dheeretan hoo irraa jijjiiran kun qaamni kun homaan taane ooma takka hin taane eelatti sana bichaa hosii jalde isii irraa kaaftee ka biraa fiddee asirratti illee sileessuu dandeetta gara biraatitti illee sileessite asitti gaxxamuu ni dandeessa jechuudha. kun hin nyaatamne sibiilli kee kun homaan jedhu lakkanatti isiin dhaga'uu dinaana irraa kaase kan amma humnaan hin ka'u kun dafee maali aanatu humnaan isiin dhaga'uu dinaana qilleensa siin seenu jedhee irraa kaase. malee garuu baay'ee mee ama biddeena dharasa irratti tolchee ilaala kaan hojjumaan laallamee waan hojjumaan laalan waliin tura hordoftoota kennaa biddeena eelee mukaati irratti tolchee baay'een beekoni haadhamee isuma irratti lallaallee hojjannee tottolchinee biddeena lixilleen kun akkanatti garagalee laalan waliin tura yaa'u egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana amma bakka kana xaragameerra garuu gara isaanii kana walitti gala saniif diqqoo xaragee saniin booda biddeena bareeda maashaallah tabaarakallaa hojjumaan eelee dhugaa dubbachuufan eelee jechuun diqqoo ta'eeti kan inni jedhee gara walitti kaseeni jechuudha gara maatiitiini kanaaf baay'een tolchine jechuu barbaadeeti maatii bira gisee jirutti baay'isee hin tolchine biddeena maazariin maashaallah sitti tolchaa jechuudha. Kanaafuu eelee ibidda kanarratti hin tolchee hin beeku har'amee qo'ee hin tolcha akkanatti egaa cinatti xaranneen booda kan xaragaa jiru kunillee hin boba'aa hin xaraddee gadi hin baasee waan naan jetteef jecha maazariin akkanumatti cinatti qabee walitti qaba jechuudha xaragameeraa yaaduma malee kun immoo tuqu amma xarage kun waan akka qoraanitti tajaajiluuf yookaan waan boba'uuf haafni kunniin jechuudha asumatti walitti qabee booda ibidda jala kaayaa. Egas booda kaka ibiddi kenna itti godhatumaan walumaan laalla jechuudha biddeena eelee kanarratti akkamitti akka tolchuu baay'ee natti tola dhugaa dubbachuuf itti tolcheen beeku malee biddeena asirratti eelee ibidda irratti tolfame baay'ee akkanatti tola kun lixiin kana fakkaataa garagalee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa jidduu tana mana hin turre namoonni sagalee naaf keettan namoonni meeshaa barbaadan abshiir isiniin jedha bakkuma jirutti isiniif bita akkana isiniin jedha jidduu tana guyyaa lamaan tana waan mana hin turree fi isin jala jal'ise malee waan biraatti fi jechuudha horoonni sagalee keettan dhugaa dubbachuuf asumaanuu hedduu akka isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf yeroo guyyaa lama takkaan badee hedduu akka namoonni keessan nagaafattan hedduu akka naaf galatooma ulfaadha isiniin jedha hin bande garuu ni jira ibidda kun akka ho'iitti kaa'ee jira eelee jala jechuudha kun akkuma argaa jirtan kana sirriitti qoraan jala jira garuu hin ho'itu jechuudha bismillah qoraan hedduu fixxii hedduu akka nyaatti eeleen hundi tokko ta'ee fi haarawaaf moofaan tokko ta'ee isaa hin beeku garuu baay'ee qoraan nyaatti jechuudha daftee hin ho'itu. Hundaafumee isinan gadhumaatti na waliin tura laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya maaliif laayikii hin goone qo'ee laayikii godhaa uummata akka isin irraa hin hir'atu ishee yoo isinitti tolu baate abshii rakkoo hin qabu yoo isinitti tole garuu immoo laayikii gochuudhaan sabiskiraayib warri hin goone immoo sabiskiraayib godhaa akkasumas yaadaaf qeeqa keessan barreessaa isiniin jedha ibiddi dafee ol boba'uu didee jira. Suuta ibiddaa fi hiyyeessi tuqaan jaallatu tutuqinaan jedhaa turte jechuudha maazariin amma hundumaafuu haala kanaan egaa gooneen booda isin ho'ite biddeen itti tolchineeti ilaallaa naa kaastiif hin kaastu isii haala kanaan kunoo irraa baannee ilaalla jechuudha akkana jirti gara tokkoon ho'ite gara tokkoon hin ho'ine jechuudha hordoftoota kiyyaa haganumaatti turraa kunoo biddeena takka itti goonee jirra amma bixxillee itti goonee jira biddeena jalqaba mee hundaafuu waliin tura.
Amma eeleen asiin ho'ite gara sana. Laal gara ho'iteen biddeen akkatti bareedu. Hee inni si bira marraa argite laa. Suutaan ho'ite malaal gara kaan ijaan qabu biddeen gaara. Amma warri meeshaan irraa bitatu sun eelee tanaa bitatu moo aan bitatu bitatanii jettamoo nama azaa gooti jettamoo yaanni kee maali? Azaa ho'ituun gooti batanaa warri baadiyyaa ta'ee magaalaa ta'ee isin faayidaa guddaa qabdi. Maali jennaan? Ibiddeen qoxxobdii aarri hin jiru. Aaran waliin argitu tubboo gara seetiin yaa'a. Kuna tubboon irraa iccitamee jiru. Tubboo nama yaada irraa gadi lafa kaa'e waan bootaa jijjiiree faga sirreessu jedhee kunooti tubboon isi. Kun ilaala yookiin amma bakka yoo jijjiirte. Odoo sirraa'ee jedhee bakka waan jijjiiree irraa buqqisee haga sirreessu jedhee malee kun akkanatti irratti dhaabbata aara as keessan ol ba'a. Aarafatti waliin argitu jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Amma laala eeleen tun maazarii gara siin jalasisu gara nama isin. Maana madhawaatu maal ho'itu. Gara gumdaa sanii nama kana noo ino ite amma si bubbeen gadi jala qilleensi jala hoseene onna irraa buqqisee fusanii qilleensa affanii sittas deebisa. Dhaloota ta'e hundaafuu haa bitatanii jedheetu. Haa bitatanii jetta. Maal hirrigan? Bakka maasa shaan jirratti shiroo zayitii walitti akkana gootetiniin tanaan dibaa fakkeen eelefillee bareedaa. Zayitii wuddii barmaazarii maal taatu sirri? Zayti malee waddadullee maal godharre gini bakka dhabaatitti malee maasa ishatu bareeda sila maasa ishaan gatiin isaallee bareeda waan ta'eef kubbaayyaa takka bitatte amma baraan ofii tolchuu yaada qaba amma natti kenni gaa qoymi heelee siisitu isaaleen bakkee ona sochootu fi anaa azaana guute anu akkuma tolchutti na laali yoo hin tolchalle jettiin tolchi taphachanii haaran tolchaan dee duraan hin tolchaan miti maasitti dhiqqollee taate tolche kanarratti amma dagatti yaani noo inni dalgarsi oh uni sina ko amma kana taate asiin noo iteerti duraayyuu gara saanuu kanaan achuma yaaduun waan jettu garuu awulbii walqixa noo ite suutaan yoo ite walqixa kun oboba'utti jira bakka awulii dachaan booda abbuu maal abbuu